Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu Ilmaan Oromoo. Mee akkuma seentanii waliin qooda dafaa walii dabarsamee akkuma seentaniin walii qooda namaan gaha mootummaan nu fixuutti jirti. Dafaamee waliif dabarsama. Please daddafaa walii dabarsamee feesbuukiin kootis xiqqaadha. Yoo danda'amaa ta'e as koomentiin isin kaa sheer walii godhaa daddafaatii walii dabarsamee nama seensaa namni haaseenu. Yaa obboleewwan kiyya wallahi hedduu miidhama guddaa keessa jirra. Hedduu mootummaan nu fixuutti jirti nu miidhutti jirani. Gaaf kaan ijoolleen waa'ee balbala cabsinaa sanfaa balbala haga tumanii warri wajji jirrus dadhabanii dhaabbanii. Rabbi nu baasee mootummaanis hin dhufne garuu amma wallahi haallichi hedduu ulfaataadha. Obboleewwan teenya takka hambara biraarraa warra nutti fidantu jira jechuudha. Sa'a kana tumaan umrii isaanii jijjiiranii jismiin isaanii jismii ilma namaan fakkaatu. Guyyaa har'aa kana ammoo bilbilli namaa tokko kaafee hin jiru jechuudha. Kennaa nasiibaa hafee kennaa akka carraa hafee jechuudha. Nama amma tumarraa karaarra hambisanii ijoollee nama hedduu gafuudhanii wanta godhan turamee pilis daddafaa sheer godha wal biraan nuuf gahamee carraa amma booda kana booda ummata keenya wal agarree wanta himannullee qabna natti hin fakkaatu. Carraa kana booda wal agarree rakkinne keessa jirruu fi haalicha keessa jirru himachuullee qabna natti hin fakkaanne akka hambaraan jiru kanatti bilbilli namoota hafeen jiru jechuudha. Bilbila nama maraa guuranii kan nama hafeen jiru jechuudha. Kiyyaa fi bilbila lama hangas akkasi kan asittu kan hafe jechuudha kan nama biraati miti. Mee pilis daddafaati sheer walii godha mee namni haasa'u nama seensaa mee pilis sagalee kennan nu dhageessisaa nama biraan nu ga'a. So kanaafuu wantoota kana jira obboleewwan kiyya gaaf kan laayivii dhufeen ture laayivii akkuma dhufeen immoo bahee ture achias immoo deebiitiin haasa'uun naaf hin mijanne natti hin tolle jechuudha. Sababbiin isaa maal inni taftiishaa tumaadha akka malee waa maraa hammeessanii jiranii jechuudha. Kanaaf mee obboleessa keenya ka hambara biraarraa amma nu dabalan yaani hambara biraarraa nu dabalan isiniin jechuun kiyya mana biraarraa mana nu jirre laa fuudhanii nutti fidanii jechuudha. Tumarraa tokko inuma jismiin isaa kun hin jiru. Kanas akkasumatti sababbiin maal inni sababbiin bilbiluma kanaa jechuudha. Kanaaf bilbila illee hedduu guurataa jiranii nama irraa hambisaa jiran tokko hin jiru jira obboleessa kootu mee kanaaf wantoota akkanaa kana jira please mee ergaa kana waliin qooda obboleessi keenya waan keessa ture isinii hima jechuudha. Waan obboleewwan isaa biratti godhan kootu taa'e laayivii irra jirra. Sagaleen kiyyaan dhagahamaa miti. Irfoonidhaan haasa'ee yoo dhufe mee amma kun obboleessa keenya kana haaraa nu bira fidanii amma nu bira fidanii dhufanii jechuudha. Akkamitti akka dhufee fi maal irratti akka tumaan kun eegale nu haa himu jechuudha. Piliis sagalee keenya sheer godhaa daddafaa walii qoodame walii sheer godhaa daddafaati. Mee obboleessoo maal har'a akkamitti si fidan lakkoofsa meeqaa si fidan? Raqamnirraa na fidan raqama 16. 16 irraa si fidanii? Wanni nu fidanis taftiisha jawaalaati. Jawaalarraa jechuudha. Jawaalarraa jawaala taftiishanitti jawaala kana hannitan malee ni dhufamtan nuun jaan. Yeroo kanarratti nutis jawaalan kana nu teeleen hin jirtu yoo teeleen nu dhaabamtee takka jawaala kannina malee akkanuma jawaala keenya kanninu waan irra kanninu hima yoo mashaakilan goone nuti maalirran gabbaanaadha. Jawala kennu dinnaan tumaa eegalan. Jawala kannu dinnaan nu tumane. Mee please share godha. Yeroo nu tuman kanatti nutis ailandiidhaan isaan dhoyin. Askari maqanaa dhoyin. Yeroo askaree dhoyinutti isaan nama dhibbanuu fidatanii dhufan. Yeroo nama dhibbanuu fidatanii dhufan kanatti khalaas nutis gaa waan rabbiin nafsee nu keessa kaa'eef mokoran hanga dandeenyutti. Achi isaan tumnee baafne yeroo tumnee baafnu kana irratti namni dhibbinuu sibiila guurratee dhufe askariin sibiila guurratee dhumte akka nuti yaa'ii godhuu hin dandeenye nu rukutte. Amma namni kun kan rukutamee gaa nafseen isaa ba'uu jiraachuu Allahu ala rabbumaa beeka. Mucaan tumame amma ati jettu kun mudiira hambara sanii ture itti gaafatama hambara sanii ture. Mucaan mudiira hambara sanii ture.
Mucaan innis akkuma keenyaatitti nasiibuma tumame. Mucaan qalee keessa dhawanetti dhiiga afaanii fi funyaanee naqeesse. Mucaan jechuudha. Mucaan kun Guutumaan guutatti. guutumaa guututtu. Inni du'uu jiraachuun isaa ammoo nafsa isaa qaaliqumaa beeka karaarra jira. Namni tokkollee kuma hin qabu. Warri manaatis mana cufamee ta'a. Ammoo warreen nutis biraan qochiisanii nama lama lamaan kun omiin birarra nu hiranii akkanarra jira. Nama meeqa namni ambararra isin hira? Nuti nu nama 15. Nama 15 ambararra hira? Ambararra nu dabarsan nama 15 nu. Achirratti kun waggaa akkana jirra. Wanni nuti jirru takka hin jirtu biyya namaa keessatti. Hanga rabbi nu teessee hidhamnee tumamoonis waanuma jiraati. Galuu waanuma rabbi nu fide takkaallee oolmaan eeggannaa isin hin jennellee. Obsiisiin jenna obboleessa keenya eeganuu dabalamte rakkoon hin jiru nu birallee akkasuma mana abbaa keenyaatitti hin dabalamne nutis harkuma isaanii jirra harkuma isaanii keessan nutti dhufe wallahi kan isin ajaa'ibu inni amma nagaa qabaa coraatti nagaa qabaa hin tumamne si ati hagam dhaamte wallahi gaa khoshaabboon abuusa malee tumichiisas ani hanga hayyatti rabbi na baase namni akka tumametti an mana tol deebine jee yaanne addunyaa tanarratti khalaas har'a raawwata jeetiin yaatee waan jaftino تنافو ونحن دور ربما دفر سنة الله الحمد لله سنين جاي كناف هر رواني كيسا ولا يوم متكين والله بالبلا غورة تورا واني أم بسنت كنجرو أكام برا كناتي بالبلا وجول لك أبان غورة زاني را غورة تاني جراني جوشورا كيا كشراتي تربنا أفباسه يا أمتكين يا أورمو والله سلبنا غودا سلبنا برا سلبنا غودا سلبنا جرا مي مجاعنا تمني مجاعنا جا إتولسينني كسنوان تكمبل سيني إتولسينني haga tumanii afaan keessa miilaan gartee gadi dhiitan jechuudha kamucaa afaan mee ni dhiiga jetta akkama dhiinii isa dhiigu kun eessa dhaanii dhiiga dhiigni ni dhaamu kun qalee keessa dhaame qalee keessa dhaameeti ganaa dhiigni funyaanii fi afaan irraa yaa'e yeroo dhiigni funyaanii afaan irraa yaa'u kana irratti illee silaa dhiisanii wayyaami gabbaasaniiti simintoo raqaanii haaduu jaanii boqoorra hojjetanii kokkee keessa jafakan idda dhamaa keessa jafakan kun isin tumnus nutilleen isinillee kanuma karaan keessanii jaaniiti agarsiisan ilma namaa qaama huccuu irraa baasanii qullaa keessa tuman ilmi namaa qaama qullaa keessa tumnaan addunyaa irratti wanti akkasitti namni waa hundaa'u tanagaa rabbummaan nuuf fedhee malee silaa jiruun tun waa irra jiru jennee waan dubbannu hin qabnu. Kaamartichaa kan dhufisan sukkuumaa jiranii sukkuumaa jiran sun qaamni isaa hin nafne sun qaamni isaa guututti nafne yoo danda'e isiin agarsiisuu danda'a jechuudha. mootummaanis bira jirtinitti fakkaata yaani isin garsiisuu hin dandeessu laasin agarsiisa jechuudha jismiin isaa kun tokko namne wallahi jismii guutuu irraa jijjiiranii jechuudha yoo danda'amaa ta'e mee isin agarsiisa sukkuumaa jiranii jechuudha እንትን ብቻ ነው እና kanaaf jechuudha yaa ummata keenya baay'ee rakkisaadha haallichi keessa jiru baay'ee ulfaataadha jechuudha ummanni keenya kana argaa mee fuula dhoksine yoo danda'amaa ta'e dirra isaa qofa isin agarsiisa intin bicha no live no gaba እንትን አላየሁ ይሄ ቦታ ልብሳል ይሄ ብቻ ነው ሰው ካሜራ ነው ኩኖ ujoolleen tumanii nu bira fidan akkana kuno laala yaa ummata keenya kuno yoo soba jettan kuno dirra namaati dirra ilma namaati jechuudha kana laala kuno kanan agartanii kunin mul'ata jedhee biyyaadha tumarraa kan ka'e amma ijoolleen zayitaan hagasuu waa agartee dirra isaa qaqqabaa jiranii jechuudha zayitaan dirra isaa qaqqabaa jiran kunoon akka agartan kun jismii ilma namaati jechuudha ilmi namaa tokko kana ta'e akkanatti tumamee kanaan dirri isaa jijjiiramee dhufe jechuudha ambara an jirutti tumamee osoo hin ta'in ambara biraatitti tumame bakka biraatitti tumame jechuudha obboleessi keenya kun du'aa godhaafi rabbi isaa fayyisu kanaaf yaa obboleewwan kiyya waan akkanaa kana keessa jirra sababa biraatii miti sababa nuti Itoophiyaa taane qofaaf akkanatti tumanii maali nuti namoota jajjabaas addunyaarraa ni qabna hayyuu jajjabaas ni qabna biyya keessaaf biyya alaarraa illee jechuudha ummata kana harkatti irra dirra keenyaan akkanatti dirbamoofne tumamne yakkineetii miti qabeenyuma keenyaan bilbila nu qabnu nurraa fuudhanii maa qabeenya keenya fuutan jenneetuma waan nu gaafii gooneef kan akkanatti obboleewwan keenya kana tumanii jechuudha kanaaf yaa ummata keenya rabbi sodaadhaa rabbii keessan sodaadhaa ummata kana harkaa yoo dandeettan harkaa nu baasa yookaan akka hin jiraanne yoo beekne nu dhumnu harkatti dhumna waan taane jiruu tana keessaa bahuu barbaanna jechuudha akka taane ummata kana harkaa bahuu takkaa jiruudhaan takkaa du'aan harkaa bahuu barbaanna jechuudha
maaliif ganama galgala akkana ay keessatti dararamu tumamu kan ta'u irra qurxiidhaan kana wayyaa jechuudha በአማርኛ ሰው ተናገራል አለ ሐሳብ ማለት ነው አለ ገብረው ተናገራ እሺ ተናገር እሺ በላይ ና ተናገር እስኪ ተመልከቱ ደራሻተ እንደዚህ እየተሰቃየና ያለ ነው ከቀን ወደ ቀን ስቃያችን እየበዛ እየበረታብን ነው ያለው መንግስት መፍትሄ ያጣንበት ሸር አድርጉት እስኪ ለሁሉም እንደው ምናልባት በተባበሩት ዓለማት ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ባካችሁ እስኪ መፍትሄ ቢገኝ የዚህን ያክል ነው ስቃያችን እየበዛ ያለው መፍትሄ አጣን ሸር አድርጉትና ሁሉም ኢትዮጵያን ይሄን ስቃይ ይልን ከቀን ወደ ቀን የዚህን ያክል ነው ስቃያችን እየበዛ ያለው በየተራ እየተደበደብን ይሄን አንዱን ለምሳሌ ያቀረብን እንጂ ብዙ ይወደቋሉ ደም እየተፉ ይወደቋሉ በጣም ከባድ ነውብናል እሺ አመሰግናለሁ ሌላ ሰው አለ ሰብካል ሌላ ሰው በቃ ከትግረኛ እና ገብሮ ተነገር ያው ራይወስኪ አብደገነ ውስጥን ዘለኹም መላ ህዝብ ዓለም ተጋሩ እንደዚህ ዘአክል ስቃይ ዘትሕና ዘለት ሪዋ ዘለኹም ተሰውነቱ ሕዚ አብደገውን ደሞን ፈሲሶ እንዴት ተጣውጥዩ ዘለ ሰማዕሲ እና ብዙ ወጻና የነተረፍ ዘለና ራይዋ ናይ ሰዑድ ሽርጣዮም ዝክሉ ግፍ አውጽያም ዘለው ሓውናት ይሄ ትግራዋዩ ብቻ ድምጽና ሪኹም እስኪ ድምጽ ጎርልና ንሕና ሃሊቕና ንሕና ተወዲና ንሕና ተዓጺና ንሕና መውጽእና ድምጽ ጎርልና መላ ዘለኹም ኣሕዋተይ بخيخاون مفتحولن توقعون مفتحولن مو نزيريكم مسكي املاح راه يورد لحاوناون او كاتنا نكون زلنا بمعنى ندير زلنا بمعنى اكلنا نسبر زلنا وتنسن زلنا اي املاح دمጽ خونلنا احواتي معاري دمጽ خونلنا شربلو እሺ አመሰግናለሁ እና ኡመተከን ዋና ከና ጅራ ወንቶታ ከና ጅራ ከኬስ ጅራ jechuudha nuti kan biraa kini mannu dhiisa kan isaan nutumanu ka isaan kan nu godhanu san nu godhu kan adda isa bicha jechuudha obboleessi keenya akkatumame kana bicha miti nama hedduudha jechuudha namoonni tumani isa qofa nu nama lama nu fidani lamaan dhufa tokko Oromoodha tokkuma nagaa bafiyaa qabaa jechuudha Oromoo dhufe kun ka hedduu tume jisiisa wuutu ta'edha jechuudha yaa ummata keenya kanaaf nu birudha sagalee ta'a ganama galgala isinumatti booyaa jirraa jechuudha maaliif ummanni kokkinna guddarraa nu ga'uu danda'anii kanaaf yaa ummata keenya kanaaf wantoota akkanaa kana keessa jirra kenna guyyaa lama guyyaa sadi sagalee nu taatanii duuban deebiina jabaadhaati obboleewwan keessan ay keessatti dhuu jiranii harka alagaatitti du'a maqaa hin qabne du'uu jirraa jechuudha kanaaf akka jirtaniin bakka kanuma isiniin jaa sheer nu godha hanganuma isiniin jaa namni yaada qabda yoo jiraata mee ummata Oromooti wanti dhaamte yoo jiraata ummata Oromooti wanneen dhaamu nama yugaa nutis waan taraqata rabbiin nu fide isinillee akka sagalee nu taatanii nu iyyitanii nu khara mootummaatii fi khara namiyyuu khara dandeettii qabuun sooyituu nu taatanii sagalee nu taatanii isiniin jaa kunooni akkaan jiru wallaahi rabbuma beeka waa hundaa rabbina irra fidiyanillee tumichaa fi reebichaan dhiira rageesse waan nu rageetan hundaafu du'aa illee nu godhaadha ka du'aa danda'us kan karaa mootummaa dantiin danda'ulleen karaa dandeessan kan sagaleen danda'us waa hundaanuu nu bira dhaabbadhaan isiniin jaa Okay, thank you galatomi akkas isiniin jedha obboleessi keenya kun ka amma mana ambara koodha jaarra akkasirraa fuudhanii nu bira fidanii jechuudha as nuti immoo nu jirru hin beekanii kanaaf yaa ummata keenya wallahi waan isiniin jennullee dhabne ummata keenyallee ganama galgala ka booyaa jiru argu jirra isinii filestaala bakka gaarii dhaabattanii uffattanii yookaan immoo akka nu fakkaatan kanaafis garaan nu dadhabee jira nu keessa dhumaa jiru kanallee garaan nu dadhabee jira mee nummaa kuni badimmaan nu balleessine maalinni wallahi osoo badimaa mu balleessine qabaanne akkana nu godhani garaan nyaatu ture beektu kanaaf baay'ee galatooma isiniin jedha hanganumaan isinii himatu waan keessa jirru dhufne haalli keessa jirru
hedduu yaaddisaadha hedduu rakkisaadha amma immoo inuma bilbila nurraa guuraa jiran bacirrash kanama tokko hambisaan jiranii jechuudha kanama maraatu guuraa jiranii jechuudha so kanaaf jabaadhaa isiniin jedha galatooma hanganumaan isinit dhaamadha inshallah yoo dandeenye yeroo biraa wal agarre yoo dandeenye yeroo biraa wal dhufuu dandeenye kan dhufnee wal dubbisnu yookaan immoo waan keessa jirru akkaataa jiru mara isinii ka ibsinu ta'a jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen dhukkubsatan mucaa gaaf kan amrii ta'e rabbi isaa araaramuu sababuma dhiigaa irraa kan ka'e dhiigni irraa ba'u irraa kan ka'e dhukkuba tariiti qorra kanaa fi sombarraa inatti fakkaata. Sunis akkasii amrii ta'e kan biraatis akkasumatti ka dhukkubsachaa jiran namoota hedduutu jira ka ijaan laaluu hin dandeenye ka moorri irra deebi'etu jira wallahi laziim ijaan laaluu hin dandeenye jechuudha maaliif kaleen dhukkubdee kalirraa kan ka'e wanta akkasiisan ka mudateetu wanta akkasiin ka irra ga'eetu jira kanas jedhee isin himuu baadhu ummata keenyaan jabaadhaa isiniin jedha seenaa isinitti taana osoo akkana isin ijaan nu laaltan ija teessan afootti nuti miidhamne ija teessan afootti nuti galaafatamuurra waan jiru isinuma himanneetumaan gartee dhumnus dhumanneetumaan dubbachaa jirra ani ummata oromootii dhaamsa qaba wallaahi boo'ichi waa takkan fidu namni booheen ummata takkan fidu boo'ichi osoo waa fidde Hacaaluu Hundeessaa kan lubbuu nurraa du'e sanii waaqootii ture garuu boo'ichumaa fiduu hin danda'u tokkoomtanii wal taatanii gara miilee keessan kana ay keessaa itti baafanna garamiin ijoollee kana harka diinaati itti baafanna irratti ilaameedhaan maanguddoodha osoo hin jenne sheeka osoo hin jenne qeesii osoo hin jenne abbootii osoo hin jenne haawwatii dubartoota osoo hin jenne qeerroo qarree osoo hin jenne kuni guutuun wal dhagahee kallattii nuti mana kana itti asii hidhaa kana keessaa gartee gara beekenna deebi'uu danda'a mootummaanis wal ta'anii mootummaanis namaa dhagahee jaarsis mootummaa dhagahee kallattii kana yoo ta'e malee gargar fiine siyaasa keessa nu aseensistanii ilaalcha keenya yookaan immoo ilaalcha siyaasaatti nu fudhattanii dogongora jechuudha suni maaliif obboleewwan keenya nama hedduu ta'e keessa dhumaara waan ta'eef jechuudha soo kanaaf walii galtanii xiqqarraa hamma guddaatti guddarraa hanga xiqqaatti walii galteedhaan yoo asii keessaa nun baasin kophaa fidanii sheekolee kophaa qeeyxanii ni deebi'eetiin immoo aartistoota kophaa qeeyxanii mootummaa kophaa qeeyxanii manguddoo kophaa qeeyxanii waan takka nu godhuu hin dandeessan ammaasillee filistaala uffattanii dhufuun keessan homaa nu fayyadu wanni nu fayyadu gochaan agarsiisa waan itti hojjettan kana keessattuu waa'ee dhimma ijoollee kanaa irratti gochaan agarsiisa an dhugaa isinii himu ijoolleen warri xariiqa alkarjii keessa jiran hanga tokko isaan kana keessa akkas du'aa jiraatanii sumaan jennu jiran ijoolleen haayir jiran akkami jiran sagalee tokko dhageettanii jiraatan yoo sagalee isinii san dhageeffattanii jirtanii jechuudha ijoolleen haayir irraa bilbilanii rabbumaa jedhaa bakka biraatii illee miti Itoophiyaa illee nu galchuu miti Itoophiyaan nu galchuun guddoon xariiqa malkarjii kanatti nu haa deebisanii jira. Ijoolleen sun maal ta'anii xariiqa alkarjii irra nu haa deebisan waan miidhamaniif jechuudha bilbila argatan waan tokkoon argatan mucaa ammaan bara 16 tumanii nu bira fidan kana maal dhabanii wanni isaan qaban teeleen gidaara irraa kun hin jiru maatii isaaniitiinis adda kutuudhaaf bilbila harkaa qaban kashaafa ta'ee bilbila guddaa ta'ee bilbila xiqqaa ta'ee guutumaan guutuu irraa guuraa jiranii jechuudha. Soo kanaaf yaa ummata keenya akka isin kanarratti wal jajjabeessitanii wal bira dhaabattanii ummata kana fala gootaniif abdii isinirraa qabna jechuudha abdii guddoo isinirraa qabna kanaafuu sagalee keenya sheer godhaa wal biraan nugaa haadha dhagaamu galatoomaa kanuma isiniin jedha inshallah waan irra ga'e hundumaa hordofee isin biraan gaa galatoomaa nagaa naaf bulaa isiniin jedha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu Iman Oromo. मैं akkuma seentanii waliin qooda dafaa walii dabarsamee akkuma seentanii walii qooda namaan gaha mootummaan nu fixuutti jirti dafaamee waliif dabarsama Please daddafaa walii dabarsamee Facebook kootis xiqqaadha yoo danda'amaa ta'e as commentiin isin kaa share walii godhaa daddafaatii walii dabarsamee nama seensaa namni haaseenu yaa obboleewwan kiyya wallahi hedduu miidhama guddaa keessa jirra hedduu mootummaan nu fixuutti jirti nu miidhutti jirani gaaf kaan ijoolleen waa'ee balbala cabsinaa sanfaa balbala haga tumantumanii warri wajji jirrus dadhabanii dhaabbanii rabbi nu baasee mootummaanis hin dhufne garuu amma wallahi haallichi hedduu ulfaataadha obboleewwan teena takka hambara biraarraa warra nutti fidantu jira jechuudha sa'a kana tumaan umrii isaanii jijjiiranii jismiin isaanii jismii ilma namaan fakkaatu guyyaa har'aa kana ammoo bilbilli namaa tokko kaafee hin jiru jechuudha kennaa nasiibaa hafee kennaa akka carraa hafee jechuudha nama amma tumarraa karaarra hambisanii ijoollee nama hedduu gafuudhanii wanta godhan turamee pilis daddafaa sheer godha wal biraan nuuf gahamee carraa amma booda kana booda ummata keenya wal agarree wanta himannullee qabna natti hin fakkaatu carraa kana booda wal agarree rakkinne keessa jirru fi haalicha keessa jirru himachuullee qabna natti hin fakkaanne akka ambaraan jiru kanatti bilbilli namoota hafeen jiru jechuudha bilbila nama maraa guuranii kanama hafeen jiru jechuudha kiyyaa fi bilbila lama hangas akkasi kan asittu kan hafe jechuudha kan nama biraati miti mee pilis daddafaati sheer walii godha mee namni haasa'u nama seensaa mee pilis sagalee kennan nu dhageessisaa nama biraan nugaa so kanaafuu wantoota kana jira obboleewwan kiyya gaaf kan laayivii dhufeen ture laayivii akkuma dhufeen immoo bahee ture achias immoo deebiitiin haasa'uun naaf hin mijanne natti hin tolle jechuudha sababbiin isaa maal inni taftiishaa tumaadha akka malee waa maraa hammeessanii jiranii jechuudha kanaaf mee obboleessa keenya ka hambara biraarraa amma nu dabalan yaani hambara biraarraa nu dabalan isiniin jechuun kiyya mana biraarraa mana nu jirre laa fuudhanii nutti fidanii jechuudha tumarraa tokko inuma jismiin isaa kun hin jiru kanas akkasumatti man sababbiin maal inni sababbiin bilbiluma kanaa jechuudha kanaaf bilbila illee hedduu guurataa jiranii nama irraa hambisaa jiran tokko hin jiru jira obboleessa kootu mee kanaaf wantoota akkana kana jira please mee ergaa kana waliin qooda obboleessi keenya waan keessa ture isinii hima jechuudha waan obboleewwan isaa biratti godhan kootu ta'i laayivii irra jirra sagaleen kiyyaan dhagahamaa miti irfoonidhaan haasa yoo dhufe mee amma kun obboleessa keenya kana haaraa nu bira fidanii amma nu bira fidanii dhufanii jechuudha akkamitti akka dhufee fi maal irratti akka tumaan kun eegale nu waayimu jechuudha piliis sagalee keenya sheer godhaa daddafaa walii qoodame walii sheer godhaa daddafaati mee obboleessoo maal har'a akkamitti si fidan lakkoofsa meeqaa si fidan ragamdarraa na fidan ragama kudha jaarraa si fidanii wanirra nu fidanis taftiisha jawaalaati jawaalarraa jechuudha jawaalarraa jawaala taftiishanitti jawaala kana hannitan malee dhufamtan nuun jaan yeroo kanarratti nutis jawaalan kadhanuu maas teeleen hin jirtu yoo teeleen nu dhaabamtee takka jawaala kannina malee akkanuma jawaala keenya kanninu waan irra kanninu hima yoo mashaakilan goone nuti maalirran gabbaanaadha jawaala kennu dinnaan tumaa eegalan jawaala kannu dinnaan nutumani mee please share godha yeroo nutuman kanatti nutis ailandiidhaan isaan dhoyin askar makanaa dhoyin yeroo askaree dhoyinutti isaan nama dhibbanuu fidatanii dhufan yeroo nama dhibbanuu fidatanii dhufan kanatti khalaas nutis gaa waan rabbiin nafsee nu keessa kaa'eef mokoranne hanga dandeenyutti achi isaan tumnee baafne yeroo tumnee baafnu kana irratti namni dhibbinuu sibiila guurratee dhufe askariin sibiila guurratee dhumte akka nuti yaa'ii godhuu hin dandeenye nu rukutte amma namni kun kan rukutamee gaa nafseen isaa bahuu jiraachuu allaa walaaf rabbumaa beeka mucaan tumame amma ati jettu kun mudiira hambara sanii ture itti gaafatama hambara sanii ture mudiira hambara sanii ture
Mucaan innis akkuma kan nyaatetti nasiibuma tumame. Mucaan qalee keessa dhawanetti dhiiga afaanii fi funyaanee naqeesse. Mucaan jechuudha. Mucaan kun guutumaan guututtu. Inni du'uu jiraachuun isaa ammoo nafsa isaa qaaliqumaa beeka karaarra jira. Namni tokkollee kuma hin qabu. Warri manaatis mana cufamee ta'a. Ammoo warreen nutis biraan qochiisanii nama lamaan kun omiin bira nu hiranii akkanarra jira. Nama meeqa namni ambararra isin hira? Nuti nu nama 15. Nama 15 ambararra hira? Ambararra nu dabarsan nama 15 nu. Achirratti kun ogaa akkana jirra. Wanni nuti jirru takka hin jirtu biyya namaa keessatti. Hanga rabbi nu teessee hidhamnee tumamoonis waanuma jiraate. Galuu waanuma rabbi nu fide taqqallee oolmaan eeggannaa isin hin jennellee. Obsiisiin jenna obboleessi keenya eeganuu dabalamte rakkoon hin jiru nu birallee akkasuma mana abbaa keenyaatiitti hin dabalamne nutis harkuma isaanii jirra harkuma isaanii keessan nutti dhufe wallahi kan isin ajaa'ibu inni amma nagaa qabaa coraatti nagaa qabaa hin tumamne si ati hagam dhaamte wallahi gaa khoshaabboon abuusa malee tumichiisas ani hanga hayyatti rabbi na baase namni akka tumametti an mana tol deebine jee yaanne addunyaa tanarratti khalaas arra raawwata jeeni yaatee waan joftino تنافو ونحن دور ربما دفر سنة الله الحمد لله سنين جاي كناف هر رواني كيسا ولا يا أمتي هنا والله بالبلا غورة رواني أم بسنت كنجرو أكام برا كنات بالبلا وجول لك أبان غورة ثاني را غورة ثاني جراني جشورا كيا كشرات ربنا أفباسه يا أمتي هنا يا أورمو والله سلبنا غودا سلبنا برا سلبنا غودا سلبنا جرا مي مجاعنا تمني مجاعنا جا إتولسينني كسنو وان تكمل سنة إتولسينني haga tumanii afaan keessa miilaan gartee gadi dhiitan jechuudha kamucaa afaan mee ni dhiiga jetta akkama diinii isa dhiigu kun eessa dhaanii dhiiga dhiigni ni dhaamu kun qalee keessa dhaameeti ganaa dhiigni funyaanii fi afaan irraa yeroo dhiigni funyaanii afaan irraa yaa kana irratti illee silaadii sanii wayyaami gabbaasaneeti simintoo raqaanii haaduu jaanii boqorra jetanii boqokkee keessa jafakan idda dhamaa keessa jafakan kun isin tumnus nutilleen isinillee kanuma karaan keessanii jaaniiti agarsiisan ilma namaa qaama huccuu irraa baasanii qullaa keessa tuman ilmi namaa qaama qullaa isa keessa tumnaan addunyaa irratti wanti akkasitti namni waa hundaa'u tanagaa rabbummaan nuuf fadhee malee silaa jiruun tun waa arra jiru jennee waan dubbannu hin qabnu qaamaartichaa kan dhufe san sukkuumaa jiranii sukkuumaa jiran sun qaamni isaa hin nafne sun qaamni isaa guututti nafne yoo danda'e isiin agarsiisuu danda'a jechuudha mootummaanis bira jirti natti fakkaata yaani isin garsiisuu hin dandeessu laa isin agarsiisa jechuudha jismiin isaa kun tokko namne wallahi jismii guutuu irraa jijjiiranii jechuudha yoo danda'amaa ta'e mee isin agarsiisa sukkuumaa jiranii jechuudha intin bicha no na kanaaf jechuudha yaa ummata keenya baay'ee rakkisaadha haallichi keessa irra baay'ee ulfaataadha jechuudha ummanni keenya kana argaa mee fuula dhoksine yoo danda'amaa ta'e dirra isaa qofa isin agarsiisan intin bicha no live no gaba እንትን አላየሁ ይሄ ቦታ ልብሳት ይሄ ብቻ ነው ሰው ካሜራ ነው ኩኖ ujoolleen tumanii nu bira fidan akkana kuno laala yaa ummata keenya kuno yoo soba jettan kuno dirra namaati dirra ilma namaati jechuudha kana laala kuno kanan agartanii kuni mul'ata jedhee biyyaadha tumarraa kan ka'e amma ijoolleen zayitaan hagasuu waa agartee dirra isaa qaqqabaa jiranii jechuudha zayitaan dirra isaa qaqqabaa jiran kunoon akka agartan kun jismii ilma namaati jechuudha ilmi namaa tokko kana ta'e akkanatti tumamee kanaan dirri isaa jijjiiramee dhufe jechuudha ambara an jirutti tumamee osoo hin ta'in ambara biraatitti tumame bakka biraatitti tumame jechuudha obboleessi keenya kun du'aa godhaafi rabbi isaa fayyisu kanaaf yaa obboleewwan kiyya waan akkanaa kana keessa jirra sababa biraatii miti sababa nuti Itoophiyaa taane qofaaf akkanatti tumanii maali nuti namoota jajjabaas addunyaa irraa ni qabna hayyuu jajjabaas ni qabna biyya keessaaf biyya alaa irraa illee jechuudha ummata kana harkatti irra dirra kennaan akkanatti dirbamoofne tumamne yakkineetii miti qabeenyuma kennaan bilbila nu qabnu nurraa fuudhanii maa qabeenya keenya fuutan jenneetuma waan nu gaafii gooneef kan akkanatti obboleewwan keenya kana tumanii jechuudha kanaaf yaa ummata keenya rabbi sodaadhaa rabbii keessan sodaadhaa ummata kana harkaa dandeettan harkaa nu baasa yookaan akkan jiraanne yoo beekne nu dhumnu harkatti dhumna waan taane jiru tana keessaa ba'uu barbaanna jechuudha
akka taane ummata kana harkaa ba'uu takkaa jiruudhaan takkaa du'aan harkaa ba'uu barbaanna jechuudha. Maaliif ganama galgala akkanaa keessatti dararamuu tumamuu kaan ta'u irra qurxiidhaan kana wayyaa jechuudha. በአማርኛ ሰው ትናገራለህ አለ ሐሳብ ማለት ነው አለ ገብሮ ትናገራ እሺ ተናገር እሺ በላይ ና ተናገር እስኪ ተመልከቱ ደራሻተ እንደዚህ እየተሰቃየን ያለ ነው ከቀን ወደ ቀን ስቃያችን እየበዛ እየበረታብን ያለው መንግስትም መፍትሄ ያጣንበት ሼር አድርጉት እስኪ ለሁሉም እንደው ምናልባት በተባበሩት ዓለማት ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ባካችሁ እስኪ መፍትሄ ቢገኝ የዚህን ያክል ነው ስቃያችን እየበዛ ያለው መፍትሄ አጣን ሼር አድርጉትና ሁሉም ኢትዮጵያን ይሄን ስቃይ ይልን ከቀን ወደ ቀን የዚህን ያክል ነው ስቃያችን እየበዛ ያለው በየተራ እየተደበደብን ይሄን አንዱን ለምሳሌ ያቀረብን እንጂ ብዙ ይወደቋሉ ደም እየተፉ ይወደቋሉ በጣም ከባድ ነውብናል እሺ አመሰግናለሁ ሌላ ሰው አለ ሰብካል ሌላ ሰው በቃ ከትግረኛ ና ገብሮ ተነገር ያው ራይወስኪ አብደገነ ውስጥን ዘለኹም መላእ ህዝብ ዓለም ተጋሩ እንደዚህ ዝኣክል ስቃይ ዘትሕና ዘለት ሪዎ ዘለኹም ተሰውነቱ ሕዚ ኣብ ደገ እውን ደሞም ፈሲሱ ክንደይ ተጠውጢዩ ዘሎ ሰማዕሲኢና ብብዙ ወፃና የንተርፍ ዘለና ራይዎ ናይ ስዑድ ሽርጣ እዮም ዝኩሉ ግፍ ኣውፂሖም ዘለዎ ሓውናት ይሄ ትግራዋይ እዩ ብቻ ድምፅና ሪኢኹም እስኪ ድምፂ ገበሩልና ንሕና ሃሊቕና ንሕና ተወዲእና ንሕና ተዓፂና ንሕና መውፅእናና ድምፂ ገበሩልና መላ ዘለኹም ኣሕዋተይ بخيخاون مفتحولن توقعون مفتحولن مو نزير يخم مسكي أملاخ هراي ورد الله حوناون أو تاسنا خلينكم زلنا بمعنى ندير زلنا بمعنى أكلنا نسبر زلنا ونسن زلنا أي أملاخ دم تخون لنا أحواتي معاري دم تخون لنا شربلوا إيش لا ما زكينا إلنا أمتك إنه أنا كنا جرا وانتو كنا جرا ككيس جرا جشورا نوتي kan biraa kini manudisa kan isaan nutumanu ka isaan kan nu sanugadu kan adda isa bicha jechuudha obboleessi keenya akka tumame kana bicha miti nama hedduudha jechuudha namoonni tumanii isa qofa nu nama lama nu fidanii lamaan dhufe keessaa tokko Oromoodha tokkuma nagaa baafyaa qabaa jechuudha Oromoo dhufe kun ka hedduu tume jisiisa waantu ta'edha jechuudha yaa ummata keenya kanaaf nu birudha sagalee ta'a ganama galgala isinumatti booyaa jirraa jechuudha maaliif ummanni kakkinna guddarraa nu ga'uu danda'anii kanaaf yaa ummata keenya kanaaf wantoota akkanaa kana keessa jirra guyyaa lama guyyaa sadi sagalee nu taatanii duuban deebiina jabaadhaati obboleewwan keessan ay keessatti dhuu jiranii harka alagaatitti du'a maqaa hin qabne du'uu jirraa jechuudha kanaaf akka jirtaniin bakka kanuma isiniin jaa sheer nu godhaa hanga nu isiniin jaa namni yaada qabda yoo jiraata mee ummata Oromooti wanti dhaamte yoo jiraata ummata Oromooti wanneen dhaamu nama yugaa nutis waan tan khata rabbi nu fide isinillee naka sagalee nu taatanii nu iyyitanii nu khara mootummaatii fi khara namni khara dandeettii qabuun sooyituu nu taatanii sagalee nu taatanii isiniin jaa honooni akkaan jiru wallahi rabbuma بيخا وحمد ربنا رفيديان الله تمشى في ريبيشان دير رجيسي وان رجيتان هون دافو دعاء الله نوقر هذا خدعاء دندوس خان خرام وثم هذا تندن دولن خرام دندين خان سجلين دندوس وحون دانو نبرة دابدان سنينجا Okay, thank you Galatomi. Akkas isiniin jedha obboleessi keenya kun ka amma mana ambara koodha jaarra akkas irraa fuudhanii nu bira fidanii jechuudha asunutti immoo nu jirru hin beekanii kanaaf yaa ummata keenya wallahi waan isiniin jennullee dhabne ummata keenyallee ganama galgala ka booyaa jiru argu jirra isinii filestaala bakka gaarii dhaabattanii uffattanii yookaan immoo akka nu fakkaatan kanaafis garaan nu dadhabee jira nu keessa dhumaa jiru kanallee garaan nu dadhabee jira mee nummaa kuni badimmaan nu balleessine maalinni wallahi osoo badimamu balleessinee qabaanne akkana nu godhani garaan nu nyaatu ture beektu kanaaf baay'ee galatooma isiniin jedha hanganumaan isinii himatu waan keessa jirru dhufne haalli keessa jirru
hedduu yaaddisaadha, hedduu rakkisaadha. Amma immoo inumaa bilbila nurraa guuraa jiran bacirrash kanama tokko hambisaan jiranii jechuudha, kanama maraatu guuraa jiranii jechuudha. So kanaaf jabaadhaa isiniin jedha, galatooma hanganumaan isinit dhaamadha. Inshallah yoo dandeenye yeroo biraa wal agarre, yoo dandeenye yeroo biraa walitti dhufuu dandeenye kan dhufnee wal dubbisnu yookaan immoo waan keessa jirru akkaataa jiru mara isinii ka ibsinu ta'a jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen dhukkubsatan mucaa gaaf kan amrii ta'e rabbi isaa araaramu sababuma dhiigaa irraa kan ka'e, dhiigni irraa ba'u irraa kan ka'e dhukkuba tariiti qorra kanaa fi sombarraa inatti fakkaata. Sunis akkasii amrii ta'e, kan biraatis akkasumatti ka dhukkubsachaa jiran namoota hedduutu jira. Ka ijaan laaluu hin dandeenye, ka moorri irra deebi'etu jira. Wallaahi laziim ijaan laaluu hin dandeenye jechuudha. Maaliif kaleen dhukkubdee kaleerraa kan ka'e wanta akkasiisan ka mudateetu wanta akkasiin ka irra ga'eetu jira. Kanas jedhee isin himuu baadhu uummata keenyaan jabaadhaa isiniin jedha. Seenaa isinitti taana osoo akkana isin ijaan nu laaltan ija teessan afootti nuti miidhamne, ija teessan afootti nuti galaafatamuurra waan jiru isinuma himanneetumaan gartee dhumnus dhumanneetumaan dubbachaa jirra. Ani uummata Oromootii dhaamsa qaba. Wallaahi boo'ichi waa takkan fidu, namni booheen uummata kan fidu. Boo'ichi osoo waa fidde Hacaaluu Hundeessaa kan lubbuu nurraa du'e sanii waaqootii ture. Garuu boo'ichumaa fiduu hin danda'u. Tokkoomtanii wal taatanii gara miilee keessan kana ay keessaa itti baafanna. Gara miil ijoollee kana harka diinaatti itti baafanna. Irratti ilaameedhaan maanguddoo osoo hin jenne, sheeka osoo hin jenne, qeesii osoo hin jenne, abbootii osoo hin jenne, haawwatii dubartoota osoo hin jenne, qeerroo qarree osoo hin jenne kuni guutuun wal dhagahee kallattii nuti mana kana itti asii hidhaa kana keessaa gartee gara biyya deebi'uu danda'a. Mootummaanis wal ta'anii, mootummaanis namaa dhagahee, jaarsis mootummaa dhagahee kallattii kana yoo ta'e malee gargar fiine siyaasa keessa nu aseensistanii ilaalcha keenya yookaan immoo ilaalcha siyaasaatti nu fudhattanii dogongora jechuudha. Suni maaliif obboleewwan keenya nama hedduu ta'e keessa dhumaara waan ta'eef jechuudha. So kanaaf walii galtanii xiqqarraa hamma guddaatti, guddarraa hanga xiqqaatti walii galteedhaan yoo asii keessaa nun baasin kophaa fidanii sheekolee kophaa qeexanii deebi'eetiin immoo aartistoota kophaa qeexanii, mootummaa kophaa qeexanii, manguddoo kophaa qeexanii waan akka nu godhuu hin dandeessan. Ammaas illee filistaala uffattanii dhufuun keessan uumaa nu fayyadu. Wanni nu fayyadu gochaan agarsiisa. Gochaan agarsiisa. Waan itti hojjettan kana keessattuu waa'ee dhimma ijoollee kanaa irratti gochaan agarsiisa. An dhugaa isinii himu. Ijoolleen warri xariiqa alkarjii keessa jiran hanga tokko isaan kana keessa akkas du'aa jiraatanii sumaan jennu jiran. Ijoolleen haayir jiran akkami jiran? Sagalee tokko dhageettanii jiraatan yoo sagalee isinii san dhageeffattanii jirtanii jechuudha. Ijoolleen haayir irraa bilbilanii rabbumaa jedhaa bakka biraatii illee miti, Itoophiyaa illee nu galchuu miti. Itoophiyaan nu galchuun guddoon xariiqa malkarjii kanatti nu haa deebisanii jira. Ijoolleen sun maal ta'anii xariiqa alkarjii irra nu haa deebisan waan miidhamaniif jechuudha. Bilbilan argatan waan tokkoon argatan. Mucaa ammaan bara 16 tumanii nu bira fidan kana maal dhabaniit wanni isaan qaban teeleen gidaararraa kun hin jiru. Maatii isaaniitiinis adda kutuudhaaf bilbila harkaa qaban kashaafa ta'ee, bilbila guddaa ta'ee, bilbila xiqqaa ta'ee guutumaan guutuurraa guuraa jiranii jechuudha. So kanaaf yaa uummata keenya akka isin kanarratti wal jajjabeessitanii wal bira dhaabattanii uummata kana fala gootaniif abdii isinirraa qabna jechuudha. Abdii guddoo isinirraa qabna. Kanaafuu sagalee keenya sheer godhaa, wal biraan nugaa dhagaamu galatoomaa kanuma isiniin jedha. Inshallah waan irra ga'e hundumaa hordofee isin biraan gaa galatoomaa nagaa naaf bulaa isiniin jedha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu Iman Oromo. मैं akkuma seentanii waliin qooda dafaa walii dabarsamee akkuma seentaniin walii qooda namaan gaha mootummaan nu fixuutti jirti dafaamee waliif dabarsama Please daddafaa walii dabarsamee Facebook kootis xiqqaadha yoo danda'amaa ta'e as commentiin isin kaa share walii godhaa daddafaatii walii dabarsamee nama seensaa namni haaseenu yaa obboleewwan kiyya wallahi hedduu miidhama guddaa keessa jirra hedduu mootummaan nu fixuutti jirti nu miidhutti jirani gaaf kaan ijoolleen waa'ee balbala cabsinaa sanfaa balbala haga tumantumanii warri wajji jirrus dadhabanii dhaabbanii rabbi nu baasee mootummaanis hin dhufne garuu amma wallahi haallichi hedduu ulfaataadha obboleewwan teena takka hambara biraarraa warra nutti fidantu jira jechuudha sa'a kana tumaan umrii isaanii jijjiiranii jismiin isaanii jismii ilma namaan fakkaatu guyyaa har'aa kana ammoo bilbilli namaa tokko kaafee hin jiru jechuudha kennaa nasiibaa hafee kennaa akka carraa hafee jechuudha nama amma tumarraa karaarra hambisanii ijoollee nama hedduu gafuudhanii wanta godhan turamee pilis daddafaa sheer godha wal biraan nuuf gahamee carraa amma booda kana booda ummata keenya wal agarree wanta himannullee qabna natti hin fakkaatu carraa kana booda wal agarree rakkinne keessa jirru fi haalicha keessa jirru himachuullee qabna natti hin fakkaanne akka ambaraan jiru kanatti bilbilli namoota hafeen jiru jechuudha bilbila nama maraa guuranii kanama hafeen jiru jechuudha kiyyaa fi bilbila lama hangas akkasi kan asittu kan hafe jechuudha kan nama biraati miti mee pilis daddafaati sheer walii godha mee namni haasiru nama seensaa mee pilis sagalee kennan nu dhageessisaa nama biraan nugaa so kanaafuu wantoota kana jira obboleewwan kiyya gaaf kan laayivii dhufeen ture laayivii akkuma dhufeen immoo bahee ture achias immoo deebiitiin haasa'uun naaf hin mijanne natti hin tolle jechuudha sababbiin isaa maal inni taftiishaa tumaadha akka malee waa maraa hammeessanii jiranii jechuudha kanaaf mee obboleessa keenya ka hambara biraarraa amma nu dabalan yaani hambara biraarraa nu dabalan isiniin jechuun kiyya mana biraarraa mana nu jirre laa fuudhanii nutti fidanii jechuudha tumarraa tokko inuma jismiin isaa kun hin jiru